Hello everyone, this is Alfadi. Akkam jirtundi keessan an Alfaadiidha. Sagantaa haaraa dogoggora yaadaa yookiin logical fallacies irratti xiyyeeffatu kanaan walitti deebi'uu keenyatti nan gammada. Kunis yaada yookiin durtilmaama michoonni keenya musliimaa yeroo isin waliin dubbatan falman yookiin mormii uuman dhiyeessanidha. Yoo isaan waan kana yommuu dubbatan hin beekne ta'e akkuma jiruun dhugaa sitti fakkaatee fudhachuu dandeessa. Tarii islaamummaan dhugaadha. Namoonni hundis dhugaan tokkicha waan ta'eef hordofaa jiru yookaan immoo hiikni ayaata quraanaa tokko kanuma isaan jedhanidha jedhanii si amansiisuu danda'u. Fakkeenyaaf yaadni kitaabni qulqulluun manca'eera jedhu ani ergan guddadhe amanaa ture keessaa tokko. Garuu dhugumatti Muhammad waa'ee kitaaba qulqulluu maal akka jedhee fi quraanni maal akka dubbatu yoo qoratte waan akkanaa hin argattu. Kun waan garmalee guddifame yookiin immoo waan bakka isaa ala hiikamedha. Har'a dogoggora yaada miiraa irratti hundaa'e kan biraa irratti mari'anna. Yeroo kana aadaa yookiin seenaa darbe ragaa godhachuu appeal to tradition kan jedhu irratti xiyyeeffanna. Akkuma yeroo hundaatti Dr. Jai Smith dhimma kana nuuf ibsuuf nu waliin jira. Dr. Jai baga nagaan dhufte. Yoo kiristaana taatanii kana daawwattu ta'e akka chaanaaliin kun guddatuuf subscribe gochuu hin dagatinaa. Namoota biroofis qoodaa yookiin share godhaa. Akkasumas viidiyicha like gochuun yoo jalqabdan baay'ee gaariidha. Welcome back, Dr. J. Thank you. Good to be back again. Galatoomi ammas deebi'ee asitti argamu kootti nan gammada. So what is this fallacy now? Dogoggora yaadaa yookiin logical fallacy kun maali? Yeah, appeal to tradition. What Muslims will say is, we know that Islam is true because we can trace its lineage all the way back to its very origin. Aadaa ragaa godhachuu jechuun musliimonni islaamummaan dhugaa ta'uu isaa ni beekna. Sababni isaas madda isaan jalqabaatti hordofuu dandeenya. Amantiin biraa kan kana gochuu danda'u hin jiru. Waggaa 1400 dura deebinee Muhammad eenyu akka ture beekuu dandeenya. Inni ragaa seenaa gaarii qaba. Seenaan isaas waan inni hojjete, waan inni dubbate, eessa akka turee fi wantoota ta'an hunda sirriitti nuuf ibsa. Namni seenaa keessatti ragaa akkanaa qabu kan biraa hin jiru jedhu. Kanaafuu isaan aadaa yookiin seenaa darbe ragaa godhatu. Waggoota 1400f amantiin Islaamaa jedhamu kun akkamitti akka guddate ragaa qabna jedhanii falmu. Kana immoo Islaamummaan addunyaa irratti adda ta'uu isaatiif akka ragaatti fayyadamu. Isin kiristaanonni kitaabni qulqulluun keessan manca'eera. Inni jalqabaa maal akka fakkaatu iyyuu hin beeknu. Yesuus maal akka dubbate yookiin maal akka hojjete dhugumatti hin beeknu jedhu. Sababni isaas warri ijaan argan yookiin sahaabota akka isaan jedhanitti Maatewos, Maarqos, Luqaasii fi Yohaannis tarii waggaa 400 booda biyya Turkii keessatti barreessanii gara jaarraa jalqabaatti deebisanii fakkeessan malee dhugaa miti jedhanii falmu. Nuyi Maatewos, Maarqos, Luqaasii fi Yohaannis eenyu akka ta'an hin beeknu. Kitaaba qulqulluu isaan barreessanis hin beeknu jedhu. Waan isaan barreessan irratti homtuu hin jiru jedhu. Garuu nuyi kana gochuu dandeenya jedhu musliimonni. Nuyi kana gochuu dandeenya sababni isaas warra mu'aawwata waliin turan qabna jedhu. Sagantaalee keenya gara fuulduraa keessatti dhimma kana bal'inaan keessa galla. Mu'aawwattan kan barreeffame Ibn Malik warra achuma turaniini. Kanaafuu kun aadaa ragaa godhachuudha. Islaamummaan akka amantii biraa kamittuu hin taane. Amantiin gara madda isaa isa jalqabaatti deebi'uu danda'u tokkicha jedhamee dhiyaata. Kun immoo dogoggora yaadaa yookiin faalaasiisa guddaadha. Garuu musliimonni baay'een akkasumas kiristaanonni hundi jechuun ni danda'aman yookiin warra baay'ee xiqqoo ta'an malee kun dogoggora guddaa ta'uu isaa hin hubatan. Sababni isaas dhimma aadaa fi seenaa yoo ilaalle kiristaanummaan islaamummaa caalaa falmii kana cimsee dhiyeessuu danda'a. Nuyi ragaa ijaan argan ayuutines qabna. Maatiyusiif Yohaannis warra jala fannoo turanii yommuu Yesuus fannifamu argan, warra waggaa 3 Yesuus waliin jiraatanii waan inni dubbatee fi hojjete hunda dhaga'anii fi argan barreeffamaan nuuf kaa'anidha. Maarqosiif Luqaas immoo ragaa warra ijaan argan irraa argatan qabu. Kanaafuu nuyis sahaabotaa fi tabiyyuun yookiin warra ragaa ijaan argan irraa fudhatan bara sanaa fi iddoo Yesuus jiraachaa turetti barreeffaman qabna. Isaan yookiin musliimonni kana dubbachuu hin danda'an. Nuyi sagantaa keenya kanaan sanadoonni isaanii eessaa akka dhufan walitti fufinsaan nan agarsiisa. Waggaa 200 homtuu hin jiru nan jedhe malee kunis dogoggora. Sababni isaas waan nuyi amma arganneen waggaa 200 yookiin 300 homtuu hin jiru. Sanadoonni sunneen jaarraa 11ffaa keessa mul'achuu jalqabu. Waan Muhammad dubbate, waan inni hojjete, akkamitti islaamummaan akka jalqabe, quraanni akkamitti akka barreeffamee fi magaalaan Makkaayyuu jiraachuu ishee ilaalchisee wanti nuyi beeknu hundi bifa isaanii isa dhumaatiin jaarraa 11ffaa hanga jaarraa 16ffaatti mul'achuu jalqabu. Wantoonni kunniin dhumarratti walitti qabamanii akka seera qabeessaatti kan mirkanaa'an yookiin kaananaayizd kan ta'an jaarraa 19ffaa fi 20ffaa keessa akka ta'e ni argina. Kunis musliimotaan miti. Kun hundi gara fuula duraatti kan dhufudha.
But if you're going to appeal to tradition, garuu aadaa yookiin seenaa ragaa godhachuu yoo barbaadde dhugaa lafa irra jiru hubachuu qabda. Sanadotaa fi ragaalee dhimma kana deeggaran ilaaluu qabda. Isaan ragaa kana deeggaru tokko iyyuu hin qaban. Sababni inni dogoggora yaadaa guddaa ta'eefis kanadha. Nuyis kana ifatti baasuu qabna. Namni tokko aadaa yookiin seenaa darbe irratti hundaa'ee sanadoota jalqabaa yookiin warra jalqabatti dhiyaatan dhiyeessuu yoo danda'e sun aadaa kiristaanaati malee kan islaamaa miti. Nuyi ragaa qabna, isaan hin qaban. Kanaafuu wanti hunda caalaa durii ta'ee hunda caalaa gaariidha jedhanii aadaa ragaa godhachuun faallaa dhugaati. Dhugumatti islaamummaan amantii ragaa seenaa fi aadaa hunda caalaa xiqqaatu qabudha nan jedha. Ragaan aadaa isaanii dhimmoota sana booda waggaa 400 hanga 900tti dhufa. Kan keenya garuu waggaa 15 hanga 60 gidduutti argama. Excellent point, of course. And as you know, one of the claims, obviously, that Yaanni kun baay'ee gaariidha. Akkuma beektu falmiiwwan isaanii keessaa tokko. Quraanni harka keenya jiru kun guutummaatti isa jalqaba Muhammaditti bu'e waliin tokkodha kan jedhudha. Akkuma deddeebisnee dhageenyetti dabalees namoonni chaanaalii keenya hordofan akkuma beekan quraana keessatti rakkoolee fi iccitiiwwan hedduu irratti mari'anneerra. Yoo barreeffamoota harkaa yookiin maanuskiriptii isa warra jalqabaa ilaalte rakkoolee hedduu achi keessatti argatta. Dhugumatti akkuma beektu ani barreeffama harkaa sanaa irratti hojjechaa jira. Maddoonni islaamaa barreeffamni kun hunda caalaa durii akka ta'e dubbatu. Yoo akkas ta'e namni tokko barreeffama sanaa qorachuu barreeffamoonni kunniin toora intarneetii irratti ni argamu. Sababni inni palimpsest yookiin barreeffama irra deddeebi'ee barreeffame waan ta'eef barreeffama jalaa fi irra jiran lamaanuu quraana har'aa irraa garaagarummaa qabu. Egaa ragaan barreeffamoota harka keessanii faallaa kanaa utuu agarsiisu akkamitti quraanni harka keessan jiru kun guutummaatti eegameera jettee dubbachuu dandeessa. Barreeffamoonni biroos kanneen akka Topkaappii fi kan biroo garaagarummaa hedduu argisiisu. Quran in your hand today has been perfectly preserved when evidence from your own manuscripts show otherwise, and even the others, right? I mean, the Topkapi or the other manuscripts do show a lot of variations in there. well, the 6 major manuscripts of the Topkapi, the Samarkand, Barreeffamoonni gurguddoon ja'an kanneen akka Topkaappii, Samarkand, Ma'lid, Al-Hussein, Petropolitanas fi Sana'aa irratti bara 2014 keessa falmii godheen falmii isaanii kuffiseera. Qorannoo Dr. Dan Brubaker kan garaagarummaa barreeffamoota 400 argateen fayyadamee isaan deebise. Kun madda aadaa isa jalqabaa kan jedhamu sun guutummaatti shakkiidhaan akka ilaalamu taasise. Dhugumatti barreeffama isa jalqabaa oriijinaal tokko iyyuu hin beekne. Kanaafuu falmiin isaanii dogoggora. Ragaa falmiidhaaf dhiyeessan iyyuu deeggaruu hin danda'an. Dhugumatti isaan warra jalqabaa utuu hin taane warra dhumarratti barreeffaman fayyadamaa jiru. Sababni isaas Saahii Bukaahirii isaan keessaa baay'ee beekamaadha. Barreeffamoonni harka Bukaahirii har'a jiran jaarraa 14ffaa fi 15ffaa keessatti kan barreeffamanidha. Kun immoo waggaa 700 hanga 800 Muhammad boodadha. Yoo inni ragaa isaanii isa guddaa ta'e yaanni aadaa jedhu kun guutummaatti diigameera. So, Dr. J, many of our Muslim friends are Egaa Dr. Jai, michoonni keenya musliimaa baay'een namoota aqlee yookiin intellectualidha. Isaan qaroodha, digirii qabu. Maaliif falmiiwwan kana keessa rakkoon akka jiru amanuuf fedhii hin qabne ree? I think because they haven't heard it yet. I don't think they're aware of it yet. Look at our 2 channels are the first to introduce this. Sababni isaas hanga ammaatti waan kana waan hin dhageenyeef natti fakkaata. Ammallee waan kana hubatanii jiru jedhee hin yaadu. Chaanaloota keenya lamaan kana ilaali. Ni warra jalqaba dhimma kana dhiyeessinedha. Chaanaaliin kan koo dachaa 2 caala. Garuu ammallee bal'inaan hin babal'anne. Sagantaalee kana kan hojjennus kanumaaf. Odeeffannoo kana dhiyeessuuf qofa utuu hin taane nuyi dhugumatti warra jalqaba dhimma kana dhiyeessinedha. Aniifati YouTube irratti sadarkaa bal'aadhaan kan dhiyeessu namni biraan hin jiru. Akkasumas yommuu dhimmi kun dhiyaatu baay'een isaanii deebii waan hin qabneef yookaan akka waan hin dhammaannetti mataa isaanii awwaalu yookaan immoo eenyuyyuu viidiyoo keenya akka hin ilaalle barbaadu. Kanaafuu nuyi odeeffannoo kana gara bal'inaatti babal'isuu qabna jedheen yaada. wonderful. What is the next argument that we will be discussing? Baay'ee gaariidha. Falmiin itti aanu kan nuyi irratti mari'annu maali? We're then going to look at what we call ad hominem. Sana booda falmii ad hominem yookiin namummaa irratti xiyyeeffachuu jedhamu ilaalla. Kananiif ati sirriitti beektu kun baay'ee nama hawwata. Sababni isaas dhimma kana irratti muuxannoo dhuunfaa qabna.